Sirbi Haacaaluun yookaan weelleen Haacaaluu Hundeessaa osoo baasaa jiru osoo kiliippiidhaan hin xumurin biraa wareegame guyyaa har'aa sooshaal miidiyaa kanarra guute. Weelleen sun gadhiifamuun dogongora daangaa hin qabne guddaadha. Sababni isaas weellee sangisee baasu ilmaan Oromootiif lubbuu ofii aarsaatti godhee lubbuu ofii wareegatti godhetaniin kan baase. Garuu akkaataan itti sirbi sun gadhiifame baay'ee cubbuu guddaadha. Sirbi sun silaa akkuma aartistii kamitti kabajaa fi eebbi guddaan godhamee sadarkaa Itoophiyaatti gadhiifamuu qaba ture. Garuu akkaataa itti gadhiifame waan baay'ee gara nama nyaatudha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophii waa'ee sirbi Haacaaluu gadhiifame irratti bal'inaan kan haasofnu ta'a. Reedii Adam Tube. Hamma xumura qophii keetiin waliin tura. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamutti sirba Haacaaluu Hundeessaa akka gadi nuu dhiifamuuf hawwii guddaatu ture ilmaan Oromoo biratti. Nama kamittuu hawwii guddaa ture. Eeyyen hawwinee jirra. Garuu akkaataan nutti hawwaa turre, akkaataan akka inni itti nu bira ga'u barbaadaa turre isa akka har'aa kanaa miti. Yaa jira kenna. Haacaaluu Hundeessaa ilma sabaati. Ilma Oromooti. Keessumaayyuu an Oromoodhaaf qaaliidha nama jedheedha. Dhugumatti nama Oromoof qaaliiti. Sirbi isaa kan wareega guddaa itti kafalee, aarsaa guddaa itti kafalee harka mootummaas ta'ee harka istiidiyoo keessa taa'aa ture. Akkaataan itti gadhiifamuu qabu kanan turre. Kun salphina guddaadha. Sheemii guddaadha. Haa ta'uti warroonni gadhiisan erga gadhiisanii booda dhiifama gaafatanii Farhaan Abdusalaamtu gadhiise. Erga gadhiisee qeeqa hawaasa baay'ee waan argeef dhiifama gaafatee sirbicha kaase. Garuu sirbichi sun erga gadhiifamee uummanni facaaseera waan ta'eef kaasuu baatee sirbicha isaa sun gatii dhabsiisanii jiran jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Sirba Haacaaluu Hundeessaa akkuma aartistii kamii? Aartistii kara deemtuun argitee waan argite sirbitu. Aartistiin kara deemtuun argitee waan qoshaasha sirbitu. Kabajaan godhamee fi guyyaa eebba siidii isaa yookaan guyyaa eebba muuziqaa isaa jedhamee sadarkaa mootummaa fi sadarkaa agartee hawaasatitti eebbisiisa yaamamee gadhiifama. Sirba Haacaaluu Hundeessaa irra goonni hagana gahu goonni ilma Oromoodhaaf wareegame kun salphamatti eebbisiisaa tokko malee heeyyama nama tokko malee akka sirba daa'ima har'a fireshii baastee wayitti gaafa gadi nutti baafamu hin jaallanne tasallee. Nu kan eeyne Haacaaluu Hundeessaa maatii qaba, ilmaan qaba, diina guddaa qaba, diina guddaa qaba. Silaa dhugumaa namni Haacaaluudhaaf naamee dogongori kun uumamuu baate diinota isaasan garaa gubuudhaaf jecha koonsartii guddaa akka Itoophiyaatitti eebba sirba Haacaaluu Hundeessaa jedhamee sadarkaa Finfinneetti sadarkaa mootummaa federaalatti koonsartiin guddaan dhiyaatee, qophiin guddaan dhiyaatee fakkeenya kan akka Eengadda Alii Birraasan jechuudha. Koonsartii sanirratti caarataadhaan ilmi namaa tujjaarri dureeyyiin Oromiyaa tokko jedhu lafatti nafin caalbaasiidhaan sirbi isaa silaa miiliyeenaraan gurguramee argitee har'a aartistii keenya ta'e malee aartistiin addunyaa gaafa lubbuun du'u kootiin isaa doolaara biiliyoona 10 gurgurama. Silaa har'a sirbi Haacaaluu kun doolaara biiliyoonotaan gurguramuu qabu. Erga gurguramee maatii isaas tajaajilee maqaan isaas eenyumaa olitti ol ka'eetiniin yaammama ture. Hojiin isaa akkasitti ifa ta'a ture. Har'a garuu gaafa feesbuukii matanarra salphumatti dafqaa fi wareega inni godhe san hunda daa'imman itti taphattu arguu caalaa waliin nama gaddisiisu hin jiru. Sirbichi sirriidha. Gadi hawaasaaf gad dhufuun bareedadha. Kabajaan dhufuu qaba sila. Akka kanatti hin ta'u. Kabajaan guddaan itti godhame. Aarsaa inni itti kafalee san uummanni keenyas aarsaa itti kafalee sadarkaa hedduun nu bira gahuu qaba ture. Mootummaan dhaabbatee ofiisaatii dhuunfan mormituun dhaabbatee gadhiisuu qaba. Sirbi isaa akkuma isin argitan san akkuma isin dhageettan san miidiyaa irratti galata uummata Oromootiif jecha lubbuu ofii wareegee sadarkaa har'a jiru kanaan nu ga'eef galatoomaa jedhee sirbaa ture. Galatoomaa warri lubbuu keessan dabarsitanii nu har'a nu jiraachiftan. Sirbi Haacaaluun beeytan. Sirba likiskisii karaa deemtuu miti. Sirba ergaa guddaa qabdu. Sirba galata hawaasa Oromoo kanaaf qabu, kabajaa Oromoo kanaaf qabu irratti keessayyuu sirba akka malee jaallatamaa akka hawaasni Oromoo tokko tokko himutti sirbi kun guyyaa Jawaar Muhammad Finfinnee gale san
Haacaaluun madaraka irratti weellisee jira jedhan gadi dhiifne iyyuu malee sirbi walaloo san jedhee jira jedhan. Isinii galee walalichi maalinni warra agartee kaleessa qeerroon 5,000 kursii har'a uummanni ittiin taphatu kana itti dhiigee fide san qeerroon sun galata dhabuun qabdu jedhee galata qeerroo saniif weellise waan biraan qabu mootummaa miti kafaarse nama dhuunfaa miti kafaarse wareegamtoota faarse qabsaa'ota faarse warra Oromoo jiraachisuuf lubbuu ofii aarsaa godhan faarse sirba hagana kabajaa qabu kana salphatti Facebook irratti gaafa argu wallaahi lafatu akka tokko ta'an Oromoo ta'uu koo hin jibbean. Diinnuu nutti kolfeeyaa jara kenna. Artistii hagana ga'u jira isaa miti du'aan isaa irra kan biyya sodaachisaa jiru sirbi isaa garuu haala salphaa kanatti maatiin isaa odoo irraan fayyadamne hawaasni Oromoo odoo irraan fayyadamne inni waan hojjete san bu'aa isaa argite bifa seenatiin osoo hin galmaa'iniif har'a gadhiifamee miidiyaa kanarra guutuun na saalfachiise. Amma somaayyuu miti. Yoo dhuguma namni aartistii Haacaaluu Hundeessaa jaallattan keessattuu aartistoonni Oromoo biyya jirtan sirba isaa kana kabajaa itti gootanii bifa haaraan ammas koonsartii guddaa irratti dureeyyii walitti qabdanii caalbaasiidhaan gurgurame sirba Itoophiyaa keessaa sadarkaa qabsiisuu qabdan. Caalbaasii gurgurame san immootu maatiidhaaf dabarsitanii kennitan. Kana beekuu qabdan. Abbaan fete jaalattee jibbitee kabajaan Haacaaluu xiqqoo tanaa miti. Garuu namni tokko hundi dogongoraa faraanis erga dogongoree dhiifama gaafate bakka dhiifamoonni caalis hin jiru hin ulfaata garuu baay'ee ulfaatadha. Namni keenya nama jalaan dhaga'u inni dhiifama gaafatee kaase namni biraa dhaga'ee kaasuu hin dandeenye. Mataa jabaata namni keenya. Dura maa gadhiise ka jedhullee jira. Awwallaahi muuziqaa san sheerii sin goone laayikii sin goone waan tokko hin goone garaan na gubate. Salphatti Facebook irratti arguutu na gube. Silaa kuni sadarkaa argitee interneeta YouTube iyyoo osoo hin taane sadarkaa interneeta mallaqaatiin ilaallamuu qaba. Gartee sadarkaa guddatti eeggama. Sirba kana namni dhaga'uudhaaf waan baay'ee garaa isaa roorra'aa ture. Har'a garuu gaafa salphatti akkatti dhaga'u wallaahi hedduu tokko nu dhaga'ame. Keessumattuu sirbi Haacaaluu bara argitee sirbi namni kara deemtu waan argite sirbitee miliyeena meeqa fuututti sirba takka eebba jettee sirbi homaa argite sirbitee koonsartii guddaa addunyaa irratti beekamaa yaamtutti sirba Haacaaluu gaafa salphaa kana gabba'u nan gaddee kana hundaa wanni kaaseef waan biraatiif miti abbaan fidellee dhiifama gaafate warrootaafeef jenne kana hundaayyuu dhiifama wanni caalee waan hin jirreef namni ilma namaati waan ta'eef hin dogongora. Dafee gurra innis akka isaatti uummata isaatiif yaaduu isaatti sirba diinni dhoysee lafa kaa'e salphatti gara gurra hawaasaatiin ga'uudhaafi haa ta'uti achirratti xiqqoo madaalli namaa kun waan garagara ta'eef namuu bifa itti fakkaatuun xiinxalee muufatee erga muufatee muufii sun dhageessee daqiiqaa 30 booda sirbichi sun ka'e. Kanaaf mee warri haftanillee rabbi jedha sirba isaa kana hin babal'isina hanga kabajaadhaan koonsartiin guddaan dhiyaatee caalbaasiidhaan akka addunyaatti dorgomutti sirba san rabbii jedhaatiin hundi keessa warri of biraa qabdan of biraa kaasaa akka dhuunfatitti dhageeffachuu dandeessanii diinonni kenna salphatti Facebook fi TikTok irraa argachuu hin qabani. Hadaraa keessan kun dhaamsa Oromummaati. Haacaaluun nu biraa galata xiqqoo tanaa miti kan inni qabu galata guddaa hojii guddaa aarsaa guddaa nuuf jedhee kaffalee innuyyuu isaanuyyuu nama galatoomi jedhee sirbuuf barbaanna waan ta'eef inni hawaasa isaatiif uummata isaatiif galatoomaa jedheeni warra wareegameef weellise. So kabajaa inni wareegamtootaaf godhe san innis wareegama waan ta'eef nutis kabajaa isaaf malu goone fi bifa saniin hundi keenyayyuu wal cinaa dhaabbannu maatiin Haacaaluutis waan kana muufachuu danda'a maaliif dafqa isaatii fi wareega inni godhe sana har'a salphatti gaafa miidiyaa irratti argan rifannoo guddaatu itti dhagahama. Kanaaf yaa jarana yaa saba keenna baay'ee nu dhibe waa'een keenna kun jarjarri keenna kun wallaahi qiyaamadha. Namni yeroo tokko jechi girrisaa nuun jedhame sun dhugaanatti fakkaata. Waan takka arginee kasilaa wal sirreessuu qabnu callisnee wal jala yaane seenaa namaatii fi hojii namaa xureessuun gaarii miti. Kun anaaf hojii badaadha. Kanaaf egaan dhaamsi anarraaf qabu isa kana fakkaata.
warroon isin bira jirtan amma sira deebiidhaan hadaraa keessan of biraa kaasaan kabajaan isin gaafannaa egaan daawwattoota keenya waan jiru mee kan wal biraan geennu ta'a ammaaf qophiin ani qabadhe kana fakkaata reedii Adam Tube nagayaan naa tura.